ummata keenya agartee warra Soomaaliyaa keessa jiru warri ficcisiisu jiru warra as gubbaarra bahee ollaa keessanirraa eegalaa warra jechuu jiru warra caccabsaa beeysaa warra jechuu jiru kanaatutu kana uumu jira jechuudha. Wanni uumamu jiruufis wanna lama takka karaa kanaanii maallaqaan aksasa uummatarraa maallaqa itti guuran harkannaa jaaniititti karaa kanaan eegalan lammeeysaa agartee mootummaa kana rabshaa biyya sanarra keenyeetitti elekshina kana dabarsinaa fi jechuudhaani ergama fudhatanii waan kana hojjechaa jiran agartee sadeeysaa agartee kasadeeysaatis maali seete gaafa obboleeytiin teenya duutu san yoo muciyyoo tana naaf hin dhiyeessine waan isinirra ta'u waan muciyyoo tanarra ta'u ni agartanii nuun jee akkas jechuun maal jechuun muciyyoo tana ajjeesisiisuu barbaadde moo muciyyoo tana hiisisuu barbaadde moo muciyyoo tana dhabamsiisuu barbaadde gaafiin ati gaafattees irrelevant dhugaan lafa taa'u kasi ergatee ni beeka agartee quba qaba achi ture akka isin itti duutee fi maal irratti akka duutee fi waan isin duuteefis ni beeka agartee muciyyoo sayyoo naan dhiyeessine waan irra dhiyaatu agartu nuti qiyaamaa ati qabdu san haadee irraa hiikadhu jenneeti si dhorkuu turre nambara siitii fi waa hunda siitu si beekaa si dhorkuu turre maal irraa qabda yoo dandeesse sagalee ta'uu fi danda'uu baattu irraa maquudha kabiraa takka illee nu wanni si hayyamu takka hin jiru agartee ati as baatee ana kana tiktaakiin gizee ati dubbattu faayidaa qaba gizee namni biraa dubbatu immoo faayidaan qabu gizee namni asirratti hojii hojjetu faayidaan qabu gizee ati ammoo asirratti hipaakirasii munaafiqummaa as gubbaarratti ooftu ammoo ni hayyamama hogaasan wanni dalagamii amma ni dalagaa ka afuree isaati ammaa iskanis itti doo wanni ati fiddee as gubbaarratti sharmaarkee asirratti dhiifama goosistee fi maal jette dhugaa dhiifama gaafatu baggaruu feesii miidiyaa Oromoo irraa ka'uu qaba dhibbatti ka'uu qaba lammeessaa namticha Oromoo hin tahin ka Somaalee tahe Oromeessitee as gubbaarra fiddee as gubbaarra oofuu turte jechuudha mucaan gaafa inni rakkina keessa seene san maa eenyutti iyyate ugaasitti iyyateetitti kadiiroo ati ammaan tan lallabduuf kana cidhaan qabee dalagaarra deebi'e cidhaan qabee rarraaseenii dalagaarra deebi'e kana namni hundinuu ni beeka gaafii kana isa gaafannaan hangam takka alaan alee dachiirra gangalachuu ture nagarre deebisaallee irraan eegganneen akkuma inni bikka san isin gubbaarratti fi nama 3,000 gubbaarratti hubatuu fi wanna san jee agartee kaan nuti karaa nagayaatiin asoo isa hin tuqin karaa nagayaatiin gaafachuu turreen wanni inni godhuu qabus waan barbaachisuus karaa nagayaatiin gaafachuu turre ati ichi siixeetiiti sagaleen taa'aa fi maarreen taa'aa fi isii gaafadheetiin sagalee taa'aaf jetteetiiti ummata qawwee qabatee mooraa isaanii keessatti guyyuu taa'ee qaba'u achitti masruuftanii jetteetiiti gabbaatee dubbatte kun hundinuu dhiiga obboleettii teenyaa dhoysuufi malee dhiiga obboleettii teenyaatiif dubbachuu miti oromummaan si dhagayameeti miti wanni atii fi bulchiinsi magaalaa sanii godhu jirtan sabboonummaa magaalaa san qabdu irraa mulqu jirtan gadaameeysaa qabsoo Oromoo gadaameeysaa aadaa Oromoo gadaameeysaa artistii Oromoo keessatti waan kana ka hojjete atii fi isa itti gaafatamtaniisi hanganumaan jaa galatoomaa Alex Taayee digista yaani dubbata dhugaan jirtanuma namuutu liqimsa Alex furadu carraa fette baddo ayyee galatooma dubbiin ni ciccimti nama dubbii jajjabeessu gidduu taanii sanuu Hamzaan warra Harargeetti dhalatanii malee kannaan jiru ani kanas isiniin jechuu barbaade wanti isin irratti dubbachaa jirtan wanti isin walitti qabe dhimma obboleettii keenya Nasihaati waan dubbattan gaafa dubbattan illee ajandaa sana keessaa baay'een bayna individuaalii irratti xiyyeeffatina jechuu barbaadeetanii inni kan biraan nuti wanti kana maali haqa Nasihaa gaafachuu kana kan ganda tokko qofan godhina sheeppiin godhina ganda tokko qofa keessatti akka Oromootti haqa si gaafachuu qaba gama biraatiin deeggarsi warra cinaaksan irraa buqqaaniif godhamus Oromoo hunda ammachiisuu qaba dheengaddas isinitti meera inni kan biraan immoo dhimma amma komii amma kaasaa jirtan irratti magaalota federaalaan bulan fakkeenyaaf Finfinnee haa fudhan
barattoota mana barumsaa irratti gaafa girgirriin ka'u gaafa namni tokko miidhamu dhiigu yookaan fan akkatamuyyuu gadi ba'ee ibsa kenna. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Dhugaan jirsan yaa. Magaalaan Finfinnee magaalota federaalaan bulan keessaa tokko. Ni beeknaa bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa harka bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa hin jiru. Of ta'ee yookaan ofitti amanamummaadhaan waan tokko murteessuu hin danda'u. Wanti isa dhorkuu xaxaa gama federaalaatiin jiru waan ta'eef. Kadir Juwaar ofii isaatiif aangoo isaatiin kana jedhee ejjennoo mataa isaa baasuu hin danda'u. Garuu akka kantiibaa magaalaa sanaatti akka bulchaa magaalaa sanaatti gaafa namni tokko miidhamu gaafa rakkoon tokko uumamu gadi ba'ee sooshaal miidiyaadhaan haa ta'u maas miidiyaa yookaan miidiyaa mootummaatiin haa ta'u bakka akkanaatti rakkoon akkanaa uumameera. Namoonni rakkoo kana uuman seeraan akka hordofaman federaalli illee ni hordofaa jechuudha. Kanan goone Kadir Juwaar kan nuti taajjabnu lubbuu namaa bade tokko keessaafuu walitti bu'iinsa sabaaf sablammii gidduutti rakkoo uumame irratti gadi ba'ee rakkoo sana irratti ibsa kennuu danda'uu qaba. Aangoon sun haa haftu lubbuu namaan caaltu waan ta'eef. Namni akkasii miidhameera walitti bu'iinsa akkasiitu uumamuudhaaf deema. Walitti bu'iinsi kun immoo rakkoo akkasii uumuuf deema waan ta'eedhaaf mootummaan federaalaas kanarratti tarkaanfii fudhachuu danda'uu qaba nu deeggaruu danda'uu qaba. Namoonni yakka kana hojjetan seeraan gaafatamuu qabu jedhee liyyuun hayiiliin yakka sana uume to'annoo seeraa jala akka galuu fi mootummaan federaalaas akka deeggaru hawaasni illee sagaleedhaan akka bira dhaabbatu gochuu danda'uu qaba ture. Garuu hin goone kana. Konfidensiitti saafaa jechuudha. Inni kan biraan wanti lafarratti hojjetamaa miidiyaa irratti hojjetamu wanni jedhu kun waan kijibaati. Waan lafarratti hojjetu mootummaa waan lafarratti hojjechuudhaaf deemuyyuu ol bahee miidiyaadhaan namatti hima durse. Wanti hojimanii godhanii hojjechaa jiran immoo waan namoonni miidiyaa kanarra jiran beekaa haa ta'an wallaalaa haa ta'an fedhan haa baratan fedhan haa wallaalan gama sagalee waliif ta'uutiin gama deeggarsa walii gaafachuutiin waan namoonni tiiktookii fayyadaman feesbuukii fayyadaman dhiibbaa gama miidiyaatiin jiru ilaalaniit rakkoo sana furan tuffatamuu hin qabu. Sagaleen nama tokkooyyuu vaaluu qabaachuu qabu. Asirratti abbaan fedhe 12 haa baratu 2 haa baratu vaaluu qabaachuu qabu. Zeeroodhaan baay'isuun hin ta'u walitti cafallaqanii. Kanaaf walumaa galatti isin gaafa dhimma nasiyaa dubbattan gara individuaalitti hin deebisinaa. Ustaaz Hamzaan yoo dogoggore yookaan Hamzaaji yoo dogoggore kana dogoggorteetta kana sirreeffadhu jedhaa wal sirreeffachaa ajandaa sana keessaa akka hin baane ammoo Oromoo hundaa akka hammatu gochaa deemaa. Isa likkiritti himamuu qabus aangoo waan biraa lubbuun namaa waan biraati. Waa'ee haqa gaafachuuti waan ta'eedhaa fi kun akkasittiin ilaalamnaan boru qonnaan bulaa keenya hundatu buqqa'uudhaaf deema. Nuti rakkoo Harargee dhaga'uun feenu bakka biraa jiraannu magaalaa guddaa jiraannullee Harargee wajjin nyaannee dhugneerra seenaa guddaa waliin qabna bakka guddaa nu biraa qabu waan ta'eef warra miidiyaa irraa miti warra lafaan ba'ana kanumaan siniin jedhaa yoon dogoggore na oolu kolcha. Galatoom dhuguma jirtu lafa qabeessa galatoom. Tole carraana kan nu dandeessaa amma taraan nageesseensaa. Oke galatooma maayikii. Mana kana tiiktookii ol darbaatii taaptaap godhaa waanuma koofee tanallee taatu guutaa qaadillummaan keessan kun hundinuu. Thank you galatooma maayikii cufadheen taa'uu ture akkasumatti narraa cufatuu qaba namni hundinuu. Laalaa jara keenya miidiyaa jechuun abbaan fedhe itti fayyadamuu danda'a garuu heeraa fi seera qaba miidiyaan. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaadhaa obbo Kadir Juwaar jechuun kan tiiktook irra ta'anii hattuu godhaa waa gaafatanii miti taakka. Kan gartee saree eegee dhiigaa jechaanii waa gaafatanii miti lama. Kan nuutu heeraa fi seera isatti himaa inni humaan beeku jechaa waa gaafatanii miti 3. Kadir Juwaar ammallee irratti hojjechaa jira waa'ee nasiyaadha. Jibba isaa arraas
ibsa boru ambar dirree beheeti isiniin jechu jira ani Khadiir Jawaariin deeggara Hamzaa Shee Jaabir maaliif deeggarta hooraan jette dhugaadha qaba waaniin isa jibbeef waa hunda jala hadhee isan arrabsu waa hunda jala hadhee isan xiqqeessu gabbuusee lafatti isan laaqu akkatti gaafatamuu qabutti gaafatan siigalee heeraa fi seeran beeku bocolaa maarree eegee dhiigaati jechaa nama hin gaafatan tun tanaa qabaddaa tabiraati yeroo haasawa tokko tokko keessatti wanni nin dhagahe